السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam jirtanii nagaa keessanii. Egaa har'a waan gabaabduu takka viidiyoo gabaabduu takkaan isinii qabadhee dhufeen jira. Akkuma agartan kun hammaama keessa jirra. Hammaama keessa maal nutti agarsiisuuf deemti yoo jettan akkaataa warri irsa qabdan jechuudha. Akkaataa miila irsa keessanii ittiin qabdaniif ittiin qulqulleessitan isin agarsiisuu deema jechuudha. Hanga dhuma sagantaa kiyyaan hojii turaan hordofaa. Yoo waan amma si agarsiisu kana gootaniif isinillee bareedaadha jechuudha. Irsa keessaniifillee waan gaariidha. Yeroo irsi keessan bobbaarraa manatti galu, dalagaa irraa galu, galgala hedduu takka dadhabee gala. Sa'aatii sanitti haala sirrii taheen miila isaatii akka ittiin kunuunsitaniif jechuudha. Isin agarsiisa na waliin tura. Kunoo akkuma agartan asitti waan bishaan itti guutu qopheeffadheen jira. Achi booda bishaan ho'aa ittiin guuta jechuudha. Bishaan ho'aadha kuni ittiin guuta. Egaa jaarsa keessan haala kanaan kunuunfadhaa isiniin jira. Yoo haala kanaan qulqullina isaatii eegdanii kunuunsitanii isa qabdan eessaa'u isin jalaa hin dhaqu. Isin malee dhala biraa isin irratti hin barbaadu, masaanoo isin irratti hin fuudhu. Bikkuma dhaqe hundatti isin hin raaffatu, isin hin dagatu jechuudha. Yoo irsa keessan sirriitti qabachuu barbaaddan haala kanaan kunuunsaa isiniin jala. Egaa hanga dhuma sagantaa kiyyaan wajjin turaa na hordofaa ni jaallattanii mus irsa keessanii qofaa miti isinillee miila keessan yeroo galgala rafuu kaatan haala kanaan yoo of kunuunsitan hedduu takka bareedaadha. Qaama keessanillee hedduu takka hirriba gaariirree akka raftan isin gargaara jechuudha. Kunoo haala kanaan bishaan guuttachuutu jira jechuudha. Erga bishaan guuttadhee raayadhee waan itti dabalu isiniin agarsiisa. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya erga akka kanaa haala kanaan bishaan guuttattanii waan miilatti dhiqattan keerii kan fuulaa fi qaamatti dhiqatamu jira waan akka shaampooti. Itti naqattanii bishaanicha san keessatti achi booda ashaboo jira. Ashaboo hundi keessanuu ni beektanii ashaboo ankwaarii jechuudha. Hanga bayaarraa bitamu haala kanaan itti naqtan jechuudha. Akkasitti ashaboo waan qallaaliidha, waan salphaadha, waan hundinuu mana keenya keessatti argamu jechuudha. Waa yeroo hunda itti fayyadamnu. Erga sanii haala kanaan bishaan hanga kana kunoo haala kanaan bishaan guuttadhee jira jechuudha. Booda bishaan jechuudha waliin dhoofna jechuudha. Saamunaa shaampoo sanii fi ashaboo san sirriitti hoomacheessinee fi haala kanaan dhoofnee miila isaatii yoo dhukkee qabaate dhukkee isaatii san irraa dhiqnee bishaan qulqulluudhaan alatti dhiqnee achi booda finnee miila jaarsa keenyaa sana yookaan keenyas tahee kan isaas tahee bishaan qopheeffannee bishaan ashaboo kanaa fi saamunaa kana keessa naqnaa jiruuf ho'aadha bishaan itti dhukkuma akkasitti naqnee daqiiqaa 5 akka turu jechuudha. Hiyyaa sukkuumnee fi miila isaatii sirriitti hiyya sukkuumnee fi haala kanaan bishaan ashaboo fi saamunaa qopheeffannee bishaan qopheeffannee kana keessatti zafazafnaa fi jechuudha. Achi booda sirriitti sukkuumnaa fi nama boola sirriitti sukkuumnaa jechuudha. Egaa erga akkas gootanii booda daqiiqaa 5 yookaan 15 yoo itti tole inni nu keessaa hin baasu. Haala kanaan qulqulleessitanii fi miila isaatii sirriitti erga qulqulleessitanii booda baaftanii bishaan qulqulluudhaan lollaatanii fooxaadhaan goggogsitanii dibata looshinii waan adda addaa itti dibdanii fi isinillee itti dibattanii jechuudha. Akkasitti qulqullina jaarsa keessanii eegaa fi yoo akkas gootanii fi yeroo hunda kunuunsitan simbira wixin jedhu kanaan alatti
social media lewatani jaarsi yanarra fuudhe masaanoo kana jedhee maalee jedhe jettanii nutti hin bobboyina. Yoo qabachuu wallaaltan nuti maasini haa kunume mee dhalan takka akkana godhi mokkori guyyaa lama guyyaa sadii eessaa yoo hunda jaarsi keessitiise kajeebaa si jaalata kajeebaatti yoo gadi bahillee si bira siuma yaadataa oolaa jechuudha. Haala kanaan jaarsa keessan qabaddaa kunuunfadhaa. Erga haala kanaan qabattanii kunuunfattanii gara takkaa'uu dhalaa biraa barbaaddu masaanoo isinirratti fiduu hin deemuu jechuudha. Isinumattuu qabiisa hirsaa wallaaltanii gabbaatanii sooshaal miidiyaa irratti nutti bobbochanii jechuudha. Kanaafuu warri jaarsa qabdan haala kanaan jaarsa keessan kunuunfadhaa. Akkasii kaameraa waan namni qabu waan hin jirreef hanga dhumaas agarsiisuu hin dandeenye yeroon baasee qoxaadhaan goggoosuu jechuudha. Amma hanga daqiiqaa 5 ani akkana akkasitti haala kanaan daqiiqaa 5 akkasitti erga sukkuumtanii fi erga turee booda baaftanii bishaan qulqulluudhaan lallaatanii dibata looshinii harkaaf miila dibatanii jira. Isaan dibdanii fi sirriitti achi booda hirriba gaarii raafaa jechuudha yookaan raftanii jechuudha. No haala kanaan isin agarsiisee jira. Waan daawwattaniif galatooma itti fayyadamaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti eegisan naaf tura.